Olmaa mana murtii obbo Baqqalaa Garbaa fi namoota isaa wajjin hidhamanii ilaalchisuun odeessaa nu dhaqqabe qabna. Guyyaa irraa adoolessa 13 bara 2020 waaree booda obbo Baqqalaa Garbaa fi eegdota Jawaar Mohaammed namoota 9 dabalatee walumaa galatti namoonni 16 mana murtii federaalaa dhaddacha Lidataa jedhamu irratti dhiyaataniiru. Namoonni guyyaa irraa dhaddacha kana irratti dhiyaatan jecha isaanii kan kennan yoo ta'u obbo Baqqalaa Garbaa fi waayillan isaanii jalqabarraa kaasee haala kamiin to'annaa jalaa oolfaman yoo ibsan sosobbii fi shira qindeessuun koottaa dhimma awwaalcha artistaa Haacaaluu irratti marenne jechuun dabaan akka isaaniidhaan obbo Baqqalaa mana murtiif ibsaniiru. Tuuta abukaatoo dhimma obbo Jawaar Mohaammed obbo Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fi namoota isaa wajjin hidhamanii hordofaa jiran keessaa tokko kan ta'an ogeessi seeraa Dr. Tokkummaa jedhaman haala olmaa dhaddacha mana murtii har'aa faana bu'uun odeeffannoo jiru hunda haala itti aanu kanaan bal'inaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif ibsaniiru. Odeessi guutuun kunuuti itti dhiyaadha. Harraga ganama sa'aatii lama walakkaadhaa kaasnee mana murtii sadarkaa duraa federaalaa kan Araadaatti argamutti beellama akkuma isaan qabanitti deebinee dhaqne akkuma achi beenyeen homaa mallattoo wayiitu dhabnee hin dhufnee kaameeraan tokko ture garuu booda gara sa'aatii 5 Meetiraarritoo gadi baatee abukaatoon Baqqalaa Garbaa fa'aa jiraattanii beellamni isaanii waaree booda naannoo Lidataatti ta'eedhaan jettee nutti himte. Sanumaan nutis kaanee gara Lidataa deemnee naannoo sa'aatii 8 yogguu ta'u ijoollee Arafaat Abubakar fa'aa kan fi galmee Addisuu Burqaa fa'aa irratti namoota konkolaataa tokko fidanii dhufanii obbo Baqqalaa Garbaa immoo qobaasaa konkolaataa tokkoon poolisii humni baay'een fidee dhufee mana murtii sadarkaa duraa kan Lidataatti argamu abbaan seeraa inni Araadaa ture dhufee Jawaarii fi Baqqalaa mana tokko, Shamsaddiinii fi Hamzaan immoo mana tokko keessa akka jiran naannoo Meeksikoo kana akka jiran buufanni poolisii akka jiru achi keessa mana haaraa keessa akka jiran nutti mana obbo Baqqalaan sababa nu fidaniif hin beeknu qophaa wanti tursuu barbaadan nutti fakkaata garuu miidhaan nurra ga'ee fi wanta addaa mana wanta agarra jiru iddoon isaa immoo haaraadha maatii dubbisuuf abukaatoo dubbisuuf hin mijatu gara fuulduraatti hin mijeessanii jedhanii jiru jedhanii nutti himani. Obbo Baqqalaan galmee tokko irratti dhiyaatee Arafaat Abubakar kan jedhaman ijoollee namni 9 galmee tokko irratti dhiyaatanii kanneen Addisuu Burqaa jedhaman fa'aa immoo galmee tokko irratti dhiyaatanii galmee 3 nama 15 ture mucaa Wabii jedhamu tokko dhimma koronaatiin shakkamee otoo dhiyaatiin hafee obbo Baqqalaa wajjin har'a kan dhiyaate nama 15 jechuudha. Mana murtii irratti hunda isaaniiyyuu reeffa ugguruu fi reeffa fudhachuu humnaan fudhachuu sabaaf sablammii walitti buusuuf yaalii gochuu nama poolisii Oromiyaa keessa tokko du'u gochuu fi aangawoota Oromiyaa immoo ajjeesuudhaaf yaalii gochuu kan jedhuun himatuma wal fakkaatuun galmee adda addaa irratti dhiyeessanii jechuudha. Kana irratti qorannoo gaafa qabamanii qorannoo gaggeessinee jecha himatamtoota 26 fuunee ragaa gara nama 15 fuunee jirraa kanaaf dabalanni guyyaa 14 nuuf haa kennamu jedhan. Nuti immoo himanni kanaan dura nu biran geenye ture sanas akka fuunee ilaallee haalli himanni irratti dhiyaate yookaan immoo yeroon beellamaatti gaafatamaa jiru fakkeenyaaf obbo Baqqalaa biraa meeshaan qabamee maal jedhu garuu obbo Baqqalaan dura akka yaada isaa ibsu godhee obbo Baqqalaanis ani jalqaba akkuma Haacaaluu Hundeessaa boqote jedhamee dhaga'een gaddumatti dhaga'amee awwaashaan bola jennaan barfadheen maatii koo fudhadhee ta'ee yeroo nani ka'u reeffi keellaa buraayyuu darbee keellaarraa sababa dargaggoonni deebisaniin deebi'ee natti dhufee anis duubarraan hordofeen waajjira galma aadaa Oromoo dhaqnee kanas kan dhaqnee obbo Taakkalaa Uumaa kantiibaa magaalaa Finfinnee itti bilbilamee warra aangawoota Oromiyaa warra kaan hojiinis bilbilamee nagumaan dhaqnee balbalallee obbo Taakkalaa Uumaa poolisoonni achi eegan akka nu bansiisan itti nu hime nu bananii obbo Taakkalaanis dhufee akkaataatti awwaash kun raawwachuu danda'u namni nagaadhaan gaddasaa baafatee otoo walitti bu'iinsi hin uumamin akkamitti ta'uu danda'a jennee mari'annee jennaan reeffi gara Amboo deemuu qabaa akka deemaa yoom deema ka jedhu irratti walii gallee obbo Taakkalaanis dhaqeenii konkolaataa ambulaansii firiijii qabuu fi dooktara reeffa kana fuudhee firiijii keessa gashu fideen dhufanii jedhee hundaa'uun Jawaar wajjiniin kootti deemna jennaan atumti dhaqiitii fidii kottolee Jawaarii kanumaan otoo jirru raayyaan ittisa biyyaa dhufee reeffa fuunee akka deemnu amboodha helikooftariin akka amboo akka buusnu ajajamneera jennaan akkasitti walii gallee turre jennaan fudhanna jennaan fudhaa jennee haadha manaasaa jedhanii reeffa jedhanii fudhatanii bahanii nunis nagaan achuma keessa otoo jirru yeroo sana poolisiin Oromiyaa eegdota Jawaariin hidhannoo hiikkadhaa jennaan Jawaaris barbaadanii akka jennaan jennaanii bakka nagaa bu'u wayyaa nagaadhaan hiikkadhaa sinisuma rakkoon qabu kennuma jennee nagaan akka hiikkatan taasifnee ijoolleen hiikkattee teessee booddee amma immoo
nama barbaannu qabna turaanii jedhanii Baqqalaa Hamzaa fi Jawaar Bahuuf jennaan lakki nama barbaannu qabna turaanii jedhanii boodammoo to'atamtaniitti nuun jedhanii booddee eeganu to'atanii waajjira PP nubee Oromiyaa geessanii qabattoo baafadhaaniin jedhanii qabattoo baafannee kana booddee to'atamtaniitti jedhanii gara komishineerii poolisii Oromiyaatti nu geessanii jedhee mana murtiitti yaada isaa kenne jechuudha. Yakka reeffa uguruu jedhu kana tasuma bilbilaanis afaaniinis qaamaanis irratti argamee reeffi amboo kan deemne dhorkine bilbilaanis namatti bilbilee karaa cufaa hin jenne kana yoo dhugaan lafarra jiraatu waan rabbii jiraate ani kanan goone balbala poolisii Oromiyaa qabee namni beektanis otoo nuti achi jirru rakkoon tokko sin uumamne namni du'e hin jiru an dhugaan dubbadha yoo rakkoo biraatu jira ta'e malee yeroo jirutti duutis lollis wal dhibdeenis hin uumamne aangawoota Oromiyaa akkamittan obbolaa koo ajjeesanii eenyuun ajjeesaa hiriyoon tokko shayii dhugaa oolu wajjin mari'achaa oolu akkamitti nama ajjeesuu dhaqa poolisiin Oromiyaas haa badan otoo ani jiru nam tokko walitti bu'iinsa gidduutti uumamne aangawoota Oromiyaa sabaaf sablammii akka walitti bu'u ajajan kennini isa Shaashamanneetti bilbileera jedhan immoo guyyaa sana saa ta'u duras ani Shaashamanneetti bilbilee lolatti fufaa Adaamaatti bilbilee Ambootti bilbilee Bishoftutti bilbilee lolatti fufaa jedhe nama tokkotti hin bilbille kun dhugaa waaqaaf lafaatii jedhee dubbate kanatti aansee ani mucaan koo isheen durbaa boontuu hidhamteetti ilmi koo hidhameera konkolaataan koo hidhameera haati manaa koo immoo iddoo sadiitti nyaatanii fiddi mucaan dhukkootee mana jiru jira konkolaataan koo immoo maaliif hidhame maalani nama miti lammii biyya kanaa miti maaliif naan gadhiifamu jedhee gaafate naan poolisiin immoo yakki ani raawwadhe maal isan jedheefi walumaa galanii akka raawwatanii isa immoo qorachaa jirra shubbitii qabannee jirra meeshaa manaa qabannee jira dokumentii tokko ganaa elektirooniksii isaanii immoo sakattaanaa jedhe sanaa booda abukaatonni eegaa shubbitii isaa wanatti dhiisee dhufe eegaa shubbitii manaa argame hidhannoon qabu ta'e akkamitti yaanii ajjechaa godha akkamittiin poolisii ajjechuu keetti hirmaata akkamittiin reeffa uggura jedhama humnaan aarsi kuni hin fakkaataa kuni dhuguma immoo qorannoon poolisii immoo mee dhuguma namichi kun kana keessatti kana godheera jedhamee agarsiisu sabab sablamni walitti buusu keessatti mee wanta agarsiisu maalii manni murtii galmee qorannoo poolisii kana fuudhee ilaalu akka nuu qoratu ka jedhuun yaada dhiyeessine jechuudha mee dhuguma dhugaa galmeen qorannoo Baqqalaan sabab sablamni akka walitti bu'u akkas godha akkas ta'a jedhee aangawoota Oromiyaa akka du'aniif waan inni karooree waan inni itti deemu poolisiin kun akka du'u humnaan cabsanii lixuusaa ragaadhumti agarsiisu jiraayin mee dhuguma kun fakkaataa jennee gaafannee manni murtii immoo mee galmee kana sakatta'een ilaalaa jedhee gaafa sagaliitti gaafuma beellama Jawaaritti beellame jechuudha. Kanneen warra kaanii kan Rafaatfaas akkasuma isaan warra konkolaachistoota Jawaarfaa turanii fi kanneen ijoollee biroodha. Isaaniinis akkasuma yakkuma wal fakkaatu yakkuma afurii isaanii himatanii mee ijoolleen kun ajajan kennanii nama ajjeesuuf yaalii godhan tarkaanfii isaan fudhatan jiraayi. Isaan kan isaan qabaman sababuma dallaa yookaan mooraa galmaa Oromoo keessatti argaman fakkaata. Qorannoo nama poolisiin dhiyeesse kanarra darbee jarrii kun tokko isaanii namni tokko yakka tokko raawwatu agarsiisuu qaba qorannoon nuti garuu amma poolisiin dhiyeessetti yakki namni tokko isaanii raawwate tokkaallee ibsamee dhiyaanne nama yakka hin qabne hidhanii tursuun mootummaafis yeroon kun rakkisaadha yeroo dhukkubni baay'atedha yerootti namni hidhamuu hin qabne hidhamee jiru ta'udha kanaaf atattamaan qoratamaan jiru wanti qoratame immoo amma yoonaa tokko nama kana godheera jedhee wanta agarsiisu hin jiru jennee kaasne. Akkasumas boontuun Buntalli Baqqalaa Garbaa abbaa mashee waan argamtee malee yakki isheen hojjette takkaa ibsameen dhiyaannee jennaan walumatti walii galanii yaadaan tokko ta'anii achitti argamanii buraayyuurraa qabanii reeffa deebisan kan jedhu shakkine qorachaa jirra jedhuun poolisiin yaadasaa kenne manni murtiis meeshaa kana nan qoradha jedhee kanarra darbee immoo haala qabinsa isaanii namoonni warri Baqqalaa ala jiranii namoonni 15 naannoo Inqulaal Faabrikaa jedhamu gara paasteritti olii mana barumsaa Addis Ababaa lakkoofsa tokkoffaa mana barumsaa Addis Ababaa quxira 1 jedhamutti akka hidhamanii jiran nuti hin beeknu mana barumsaa hidhamne jedhaniina manni murtii iddoon kun eessadha ittiin jedhee qorataan poolisiis iddoon kun Inqulaal Faabrikaa jedhama mana barumsaa Finfinnee sadarkaa tokkoffaa jedhama achitti abukaatoonis dhufee dubbisuu danda'a maatiinis dhufanii dubbisuu danda'u jedhee isa ajaja mana murtiitiin nutti himee jira gara fuulduraattis maatiif abukaatoonni akka dubbisan ni goona kan jedhuun ajaja mana murtii fudhatee jira jechuudha. Kana keessaa kan nama gaddisiisu namni tokko namni Wabii Burqaa jedhamu koronaan akka shakkamee isaan gidduudhaa bahee dubbatu ijoollee warri isa wajjin hidhamaa turanii namoonni baay'een isa koronaan qabamaa jiranii fi mana tokko keessa 13 ta'anii akka jiran kun yaaddoo guddaa akka isaanitti ta'e ibsaa kanas manni murtii dafaa qoradhaati bu'aa qorannoo isaa
agarsiisa. Jarreen kana immoo qabannaa haala qabannaa isaanii ficita sirrii qabadhaa ta'uu baannaan rakkoo guddaa keessatti fida jedhee akeekkachiisatti kennee jira. Gaafaan galmeen nama Jawaaritti beekamu 9/11/2010 akka lakkoofsa biyya kanaatti yookiin immoo har'a 13 miti. Guyyaa gaafa kamisaa jechuudha. Kamisa dhuftutti beellame jechuudha. Kan Baqqalaas kan ijoollee warra sana lamaanis kan galmee lamaanii jechuudha. Ijoollee 15. Dhumarratti Dooktar Tokkummaan dhaamsa isaaniitiin miidiyaaleen biyyattii kan mootummaas haa ta'u kanneen dhuunfaa wantoota qabatamaa hin taane olola garaagaraa obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa irratti akka hin oofnee fi gocha akkasii irraa dabachuu akka qabanis manni murtii ajaja dabarsee jira jechuun Dooktar Tokkummaan dhaamaniiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya yaadni ogeessa seeraa yookiin garee abukaatoo dhimma obbo Jawaar Mohammad akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoota isaan waliin hidhamanii hordofaa jiran kana asii olitti daawwattanidha.